biyya koo ifiinaa mul'attu hamtuun sin argatu. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa fi kaabaa shaggar zoonii hunda keessa socho'u keessatti waraana bilisummaa Oromoo yeroo amma irra jiru kana keessaa kaasee caasaa mootummaan ijaarrattee sirna faashistii gabroonfataa sana balleessuuf jecha har'a kunoo ganda muloo qarsaa keessaa bulchiinsa ganda muloo qarsaa sana harkaa fi harkatti qabnee jirra. Isumarraa wanni tokko wanni isin dhaggeeffachuu qabdan uummata Oromoo bal'aan isaa ganda muloo qarsaa keessatti mootummaa gabroonfataan nama shororkeessuu, nama ajjeesuu, nama hidhuu, nama dararuu fi waan adda addaa akka jiru hundi keenya quba qabna waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa fi kaabaa shaggar kun immoo zoonii sana keessa dabree godina addaa seenee sochii addaa keessatti geggeessuu jira. Sochii inni amma geggeessa kana keessaa immoo opereeshinii godhe keessatti bulchaa bulchiinsa ganda qarsaa fi ookaan muloo qarsaa qabee harkaaf harkatti qabeetee jiraa fi yoo isin barbaachisa taate bulchiinsuma kanarraa wanti jiru odeeffachuu dandeessanii mee obboleessa kiyya mootummaa gabroonfataan kun bifa kamiin siin akka uummata Oromoo nyaattu darartu ajjeeftu hiitu si godhe mee nutti himi. Yaa ta'u kabajamaa ulfaadha. Yeroo kanatti ani maqaan koo obbo Asaffuu Nugusee kan jedhama. Kana nutis immoo godina addaa naannoo Finfinnee aanaa muloo ganda muloo qarsaa keessaa dhufeetan yeroo har'aa kanatti adda bilisummaa harkatti argamaa jira. Yaa ta'u kunis immoo guyyaa kana dhufe gaafa guyyaa tokko baatii keessa jiru kana bara 2014 keessa dhufe asii. Kana nuti immoo qabsoo warra adda bilisummaa taasiseen dhufnee akka qabsoo kanatti galii baruu fi akka namoota irraa barsiisuu dhufee na barsiiseera. Guyyaa lamaan kana keessatti leenjiin fi ogummaan akkaataan ittiin warra adda bilisummaa Oromootti adda ta'an kaasuu danda'a jechuudha. Yaa ta'uti kunis immoo gisee mootummaan amma biyya bulchaa jiru keessatti ani bara waggaa darban keessa waggaa torban dura waggaa 5 kan ganda san hoggaanaa ture yeroo wayyaaneen biyya dararaa turte keessatti ammas yeroo san keessatti dhiisee waggaa 5tti dheengadda humna addaatiin namoota achirra jiranii karaa diktaatarummaa humnaal ta'een asitti na fidanii akkan ganda san bulchuu jedhanii guyyaa 12 baatii 12 baatii 11 bara 2014 keessa akkan aangootti deebi'u taasifame jechuudha. Haa ta'uti aangootti deebi'an gaafa deebisanu humna wayyaanee kan caaltu kallattii addaatiin humnoota abadii humnoota humnaan si bulchuu danda'an humnaan si garafuu danda'an humnaan si jilbifachuu danda'an hin to'atame akkan ganda sosochoosuu ta'a. Alaabaa biyya koo ifiinaa mul'attu.